guyyaa irraa immoo kan qaban isiniif dhiyaanne akkamittiin qormaata yookiin firii kutaa 12ffaa ilaallachuu akka dandeessan karaa sadiidhaan weebsaayitii teelegiraamii fi SMS fayyadamuun ilaaluu akkamitti akka dandeessan isin agarsiifna jechuudha. Chrome keessa seenuudhaan karaa weebsaayitii ilaallachuudhaaf asii search gootu jechuudha. Asirratti easedu.et.com jettanii search gootu jechuudha. Erga akkasitti fidee check registration irratti registration number keessan guutu school code irratti immoo school code keessan guutanii check information isa jedhu irratti baastu jechuudha. Yeroo tokkoof qormaanni torbee lama booda waan ifoomuuf kana irratti hundaa'uun akka qophooftan isin jenna. Yeroo darbee ministeerri ilaallachuu irratti baay'ee biizii akka nu gochaa turtanii fi akkamitti ilaalan haa jedhu gaaffiin waan turee fi kun fakkeenyaaf kan yaalame waan ta'eef keessan guutuu jechuudha. Yeroo sana erga akkasitti fidee search jechuun ilaallachuu dandeessu karaa gabaabaadhaan jechuudha. SMS illee ilaallachuu dandeessu garuu guyyaa 2-3 booddee waan ta'eef dursa weebsaayitiin waan hojjetuuf ittaansee teelegiraamii sana booda SMS kanaaf karaa teelegiraamii immoo akkamitti ilaallan isa jedhuuf ESAS bot jedhuun karaa teelegiraamii keessanis galuudhaan achirraan search gootanii bot jedhurra tokkoon search jettanii argitu sanaa booda full information keessan isin gaafataa isa guutuun argitanii daqiiqaa muraasa booda gara keessan ni dhufa sana booda ilaallachuu dandeessu jechuudha. Karaa SMS akkuma kanaan ilaallachuu ni dandeessu garuu guyyaa xiqqoo 2-3 turuu danda'a jechuudha gara booddeetti. Kanaaf weebsaayitiidhaaf teelegiraamii fayyadamuu ni dandeessu. Namoonni baadiyyaa jirtan garuu karaa SMS fayyadamuu ni dandeessu waan ta'eef asirratti start jettanii galchitu jechuudha. Akkasitti isinifidha. Sanaa booda full information keessan erguudhaan ilaaluu dandeessu. Karaa SMS ilaaluu warri barbaadan immoo 6284 irratti information keessan erguudhaan ilaallachuu dandeessu. Guyyaa har'aatiif kan qabanne dhiyaanne kanuma fakkaata. Viidiyoo biraa viidiyoo ajaa'ibaa kan barattootaaf gargaaran qopheeffannee jirra. Yeroo dhiyootti nu eegaa isiniin jenna. Nagaan turaa. Carraa gaarii.